kana ammoo rabbitu namaaf kenna ammallee rabbiin kana caala siif haa kennu jabaadhu jabduu teenna borullee iftaanillee si wajjin jirra si wajjin bareennaa si malee nutti hin tolu jechuu barbaada galatooma fudhadheera. Okay, softani na sofsiftani taranu jala santen jalinati hada ko abbaan dhimmaa dhufe hada faate anamma gara kootiin hada faate obboleettii ko rakkoo keessa jiru gatiin beekuuf waan ati turte duraan gatii sirraa hubadheef akkati miskiina taate afaaniin malee keessaa waan qabne gatii si beekuuf hada faate ko wallahi billahi narrifadhean baay'ee rifadhe haga hada koo tuqu animmoo nama walitti qachuufaniyyi kottaa kunooti hada faate barbaadan miti jedhe malee wallahi hamtuudhaaf hin dubbanne abootuudhaa jedhe obboleettii koo garaa keetiin onnee keerra akkanatti dhufee dhiifama si adaba. Siif afoorti jennaan hundaafuu hin jedha. Sitti balleessin har'a koon qabu dhiifama si gaafatu dhufee uummata irratti siin jedhe. Ani si utuu sitti kun dhiifama siin jedhe man. An wattaaddara keeti malee arafaatee koo ani koo macarashaa kee eegaa jira. Rabbi nu haa jiraachisu macarashaa irraati kan kooti siin jedhaa jira ifaan ifatti nama 10,000 irratti. Xumurri kee kooti. Bakka. Okay, obboleessa kiyyaa dubbadhume biraazarii kiyya kana follow naa godhani guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa? Nagaa alhamdulillah. Wa alaikum salam warahmatullahi nagaa galata rabbi. Ada faate biraazeri ogguutu biraazeru makka kiyyaa kanuma kun rabbi ol nu barsiise kana moo akkam? No tiruma garaa kiyya obboleessuma kooti. Mashallah tabarakallah wallahi kuma warakaani kadir famna amnin siara kiyya ko ana mubarak folona de bise chuman ye goner Okay. Wanni follow si deebsu binjiru osoo argite mucaa makiinaa keessaa buute fiida afaan cuqqaaladhu. gara laafu waltunna difati bro Kan baate mucaa nama akka obboleessatti bira dhaabattu sanii mitinatu argee dhiisime. ye wala de demin beeku tole Wallahi waan musiiba qabri keessaa fira oon akka xuuncaa wata argasitti bee fakkaata baate ani haadha faateen beekotte waa akkatta wallahi osoo argite. Gara laafoo? Oye. Gara laafoo meeroo takkatti dubbadhaa bannaa baay'ee yaadoo keessa seenee baay'ee miidhameera. Akkasiin miidhamte kana caalee miidhameera. Dhugaa dubbachuu fi nama akkasii jaalannuuf hin qabnu hangafa kooti iddoo guddaa qabaa fi iddoo guddaan isii eegaa. Hamileen argadhu caalii osoo isin argattee natti tola. Kana waan ta'eef obboleettii koo haizoo amsheer siin jedha. Waallee qabaadhee waallee sii godhuu baadhu. Iddoo gaarii akkatti geettuu fi namoota hamilee kee tuquudhaaf yookaan si qeeqanii asirratti miidiyaa kanarratti hafarsanii waa hunda argaa jirra. Silkii irraa gadi hin bu'an waan biraa miidiyaa kanarraa waan godhu tokko hin jiru. Ansima eeguu fi halkanii guyyaa miidiyaa yaalaa guyyaa tokko galee hin beeku. Dhugaa dubbachuu daqiiqaa tokko bilbila kiisii kaadhee hin beeku. Amantanii amanuu baattanii jechuudha. Maafi nama si qeequu fi nama si jaalatullee kasi faarseetu si qeequu baay'eedha. Hunda isaa hin beekta. Amshirsiin jedha. Hin beekta. Hundee irraa baatellee hin beekta. Waa hunda akkanatti wanni haasofnu hin jiru. Kanuu beeku nu beeka. Oromoon ammoo baay'ee si jaalatanii dhugaa dubbachuu fi namni baay'ee si jaalata argaa turre biyyaansi parsentii 100 keessa namni si qeequ parsentii 15 hin ga'u. Dhugaa ammallee rabbi jaalala namaa kabajaa namaa rabbi si haa kennu. Namni guyyaa takka mana kan kee ol seenee jedhu ati hiyyeessa ati dadhabaadha ati wallaalaadha jettee guyyaa tokkoon hin jenne bira dhaabattee haadha miskiinaa abbaa miskiinaa nyaachiftee obaaftee waa hunda gargaaraa turte namoota baay'ee si jaalatanii waan biraati miti. Amshirsiin jedha guyyaa tokko ni dabarti. Mangisti mira keessa bahi hin barbaachisu sijjammar warra jala jirtanii haadha faate takkitti miidiyaatti beekta malee dhugaa rabbii isinitti mee biyyan obboleeyyan isii nama lama argeen jira osoo waan akkasii Nzramit waan humnaafaa ta'ee wallahi mucaa tokko isu argitanii an dhugaa rabbiisitti bigaa faate bira nagatu mira keessa galini yaada faate mira keessa baya kiyo doori biro gaa faate bira argitu ani ijoollee shuukkee wayita makka duraan baara gubbatti arguusee bakka fuudhee akkana waan xiqqoo isaanillee waa kanuun danda'u wacii wayii kenneefi akkana zozzooranii fataa godhee biraa deemelee maashaallah yoo bira ga'uu mucaanii rabbi umrii haa dheeressuufi
namni isa argee sila Arafaatti tirfi afaan darbatu dhugaa rabbi isinitti maa seriously nama dhaabbatas amalas waa hunda qabu isin obboleessa kanaa qabaachuun kennaadha. So atis kiyya amira keessa galini atillee Arafaatti amira keessa bayi rabbi umrii isin haa dheeressu waliin akkuma ammaa kana waliin isin haa jaalatu mubee. Gara laafoo koo aasaa amma garana nyaate. Dhiifama naa godhe. Waa akka jedhu. Mee namni biroo illee dhufee dubbata. Dubbatu Ati amma aasaa marratti waa dubbadha. Adana gara laafoo naa kennis. Jesti dubbadhu mee ayyee silaati dubbiin quftu dubbadha bonnu godhe. Ayyee. Wallahi keessa kooti wanti yoo inatti dhagahame isuma dhuguma. Ana qofa ta'ee hin beeku malee jechuudha. Baxaam tasamman aasaan isaa amma aasaa miira qabu miti. Argitanii dubartii gaafa siin jabaattee waa hojjettee intalaattee ada baatee galatoomii minaamin jennee biraa galla. Maatiin gaafa sana siin gammadaa hojiin dhalachuus maatiin dhalchuus siin gammadaa. Gaafa rakkoo garuu maatii dhumatu hojiin gaddaa. Irra caala jechuudha. Kan miidhamu eenyuun maatiidha. Kanaaf obboleessa keenya waa tokko siidhaamuu barbaada sirra dhaabadhe. Miidiyaan kun kana qaba. Dhiisutti yookiin afaan jijjiirattee yookiin akkaataa jijjiirattee jiraachuutti saba keetii uummata keetii waa tokko gochuu hin dandeessu. Hojiin uumamtee tu saba biraa yookiin bakka biraarraa dhufee nama qeeqee nama rabsee nama xiqqeessee itti duulchiftee duultee harkaanuu wal qabdee lolaanuu ofirraa deebiftaa. Inni kun warruma uummata keessaa bahe waa tokko sabni biraa wanti geeffameetti kennamee kun Oromoo miti kun maalii miti jedhamuuf hin jiru. Wallaalatu waa ofii balleessa. Haati faatee jireenyisis miidiyaarra jiraachuunsis yoo Oromoo akka sabaatti fayyade malee miidhaa wayii hin qabu. Miidhaa wayii yoo qabaate isiidhuma miidha malee wanti inni saba miidhu hin jiru. Isuma dhugumaa jechuudha. Rakkoon haadha faatee ana wanti inni na miidhuuf hin jiru. Yoo inni irraa qooddadhe malee dhaqee rakkoosi. Wanti inni na miidhu tokko ittiin hin jiru rakkoonsi. Garuu jiraachuunsi immoo faayidaansi immoo yoo rawaacii taate warra fiigan taate biyyaaf sabarra darbite. Yoo warra waan taarikii hojjetan taate sabaa fi biyyaa fi sini galee yoo immoo miidhaa wayii irra ga'e siirra ga'e yoo barbaade irraa qooddadha yoo barbaade nanniisa. Walumaa galatti obboleessa keenya sitti nagaamini odeessaan eessayyuu jira akka islaamaatti nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam namni isaan caala jaallannu yookiin lubbuu kennuuf hin jiru. Haadha keenya abbaa keenya kenna miti waa isaanii jecha. Isaanii nu waa jedhe namni. Isaanuu nazzabe ilmi namaa. Isaanuu dilluu gaalarra kaa'e ilmi namaa. Si'ana seef godhattee akkati na jalaa naarreen barbaadaa galatoomii. Wallahi ka rabbi beekumu be waan tamma jettee fi guyyaa takka urga wal bara na bara baate ijasii argu asirratti argamaa akka nama kamiitittu guyyaa takka jechuudha. Waan kana baddalameera jettee abbaa keenyatti anatti obboleeyyan kan guyyaa takka himattee hin beektu beekta. Guyyaama tokko jechuudha. Wanti isin beekuu qabdani guyyaa takka an hanqifadheera, guyyaa tokko an geeffadheera, guyyaa tokko anaa geetteerti, guyyaa tokko waan kan nu godha jettee takka anaa obboleessa garaa isii haadha takka keessa daannee baanetti guyyaa takka garaa fi himattee hin beektu. Rabbi ka beekachu maafi jabduu dhuguma jechuudhaan bakka koo kan oduu sii kenne akka isitti tusu dubartii ta'e natti tola hin danda'amu garuu kana waan ta'eef warroon isii arabsanillee warroonni ammoo gaddesii arguuf yookaan ammoo satirii isii arguuf waa baay'ee cambitanii waa baay'ee haasoftanii asiin as buutanii kaan fuutanii kaan dirtanii ooftanii isnuma laalaa jirra rakkoon qabu ka obboleettii hin qabne ka obboleessa hin qabne ka haadha akkisii irraa hin dhalanne heebbii isii utuu eeddu heebbiin tantee gada haa baatu waan biraatiin hin jedhu wallaan kana waan ta'eef Dhiisii waan badaan dubbatini. Anfitadheera amshiir ammallee waan ansin jedhu keessa amshiir ilma dhiiraati waan barbaade soo ta'e kuurii soo amshiirin siin jedha wanni sirroomne tokko iyyuu hin jiru. Ija koo galatoomii kiyyaa obboleessa gaarii obboleessa jabaa akkanaa dubbaa qabaachuus iyyuu hadhan baree obboleessa keenya hundaati ati haati baatee yookiin immoo waan ofiin keenya obboleetti keenya hunda galatoomi wallaahi obboleessi wanni makataa jetti jirri obboleessi gaachana nutti agarsiiftee jirta thank you. Deebii kottuu gara laafu maal jettee kaate afaan itti qabe sirkaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalam Nama warahmatullahi walitti goosinaati simmee gobsi dubbadhu baalee moomen ka jedhu kana haasaa fooloo kee godha jaalanneettis akkaawuntii kiyya mirqaanne lammaffaadha waan wasallam. ta'eef hundi Ayyee. keessanuu fooloo godha adduma waltajjii akkaawuntii kiyya kan gaggeessinutti lammaffaa kana taate fooloo malee. naa godha hundi keessanuyyuu itti fufa. Dhiifama goobsi dubbadhu. Dhaamsire ani qoosama guddaa dubbachuuf illee wanni an dubbadhu hin jiru haasaa bareedaa dubbattanii fixanii jirtanii. Jalqaba irratti waan ofiitiin baga miira hundarraa yoo haftee aarii sanillee dandamattee gara uummata si jaalatu si kabajuutti deebite sin jechuu barbaada. Itti aansee wanna jedhu yoo jiraate dhugaa dubbachuuf namni keenya haga kufaatii waliitiif gammadu haga immoo walillee gaddu waan baay'ee hubannee jirra. Obboleeyyan dubartiidha. Yeroo baay'ee caba dubartii caba obboleettiidhaan hawwu isaan maaliif akka ta'an hin beeku. Namni kamuu addunyaa kanarra jiraate kan dogongorre jiru dogongoraadha. Osoo isiin dogongora wayituu qabaattee lakkitu obboleettiin ta'e isii miti jedhee wal sattaree wal dhoksuu ka qabu ka waliif bo'uu qabu silaa dubartii ture. Namni immoo san daran rakkoo walii arguuf gammada dubartiidha yeroo ammaa kana maaliif akka ta'e hin beeku. Bifa keessan keessaa baatee obbolummaan sitti haa dhagahamtu. Haati faatee maal akka taate rakkoo isii maaltu rakka ga'e warri itti dhiyeennan keessa isii beeku waan dubbatu walaalee calise kabiraamuu ajandaa bocee as bahee dubbeetumee waan akkasii ittiin fooloo guddifachuudha sadarkaa kana ga'uun silaa hin eegamu ture. Kaleessa xiqqaattus galata guddaa Oromoo biraa qabdi. Nama laafaa tokkoof dhaabattee jirti. Dubartii mama maqaa isaanii balleessitu kana nama meeqatu haasaa isii gorsa isii fayyadamee jireenya ofii fooyyeffataa ture. Silaa wanni wal qusanuu baay'ee jira hunda martuu haguma beeku dubbata. Irra caalatti immoo yoo shawwaan isii hamaa dubbate 50 immoo isiif iyyaa ture. Ka sagaleen ol baheetiin maqaa isii hin beektu malee namni waa meeqa sirraa barate jira si galee ati gorsituudha ati waa hunda bakka yeroo namni boo'ullee hin boo'inaa nama jedhu kanaafuu haadha faaxee koo jabaadhu ati jabduudha duraanuu jabduudha jabaadhuun si hin barbaachisu ati maaliif jabduudha ani nama nuwan bar wallaahi feekii imimmaan feekii faan se'an maaliif dogongortee illee nama asirratti hin boonyeedhaati. Dogongortee dogongoraan nama miidiyaa irra hin boonye yoo jiraate dubartii fi masoota keessa sin arge maaliif hinuman seentu atuma namni waa meeqa tartee taaboo kunis salphaadha haadha faaxee koo boris addasi si wajjin hin jira waanuma fedhen ta'uunis sirkarratti harkan kennadhu lubbuu jiraadhu umrii dheeradhu waa takka yaadinii fataa jedhi gizeen tikkeetta muradhe immoo alabaanee wajjin bashannannaa yenee qoonjoo yenee fiqir ati jaalala mataa keetti jaalala abbaan of hin beeku malee si galee jabaadhu I love you so much an kana caalaa bal dubbachuu hin danda'u. Galatoomee lubbuutii ulfaadhu siin jedha. namoonni baay'een dhuma kanarra seenan ibsi mootummaadha asirraa kenname maal akka ta'e ka jala tarellee jiraachuu danda'a. Maali sababni ka'umsa kanaa ka jedhu ibsa duraati kennite nama amma dhufeef haaraa ta'uu danda'a garuu akkuma amala kaa viidiyoo yoona ganda jira. Achirraa dhageeffattanii walumaa gala waan isin hawwitanii fi namni hawwii hunduu hin jiru rakkoon isii miira keessa galche maal akka ta'e isiin bal'inaan dubbatte warri isin jala taree tiktaakii seenaati iskrool godha amma irra geettanii haasaa isin dura dabalachuu barbaadu. Tiktokii keessa deemaa dhageeffadhaa dubbadhee haasa'ee bira taree jira. Akkuma gobsiin jedhe jechuudha. Haadarra deeban malee dubbii irra hin deebanii. Irra nuu deebi amma dhufne warri jettanii amma kabiraallee dhufee irra nuu deebi jedha. Maal jedhee irra deebi'ume maal qaanfachuu jira bartii yaamu takka waan. Kaameraamaanonni ni jirra rakkoota kan qabu wanni hundi waraabamees ni jira. Paartii 1 2 3 4 jennee akka itti galsine dhiifna rakkoota kan qabu warroonni gartee isin jala tareetti ni jedhe sagaleen amma waraabame inshaallah. Miidiyaa asii mitiiti tokkokaa mitiiti feesbuuk hundarra wal gaheetiin jira isaa ammaa kanatti jechuudha. Isinii galee laayibii kana jalaa yoo gayyaatanii deemtan ofiin argaa ooltan.
Kanaafuu warri fooloo fi laayikii barbaadatu yoo anjaa isaatu kaameraan akkanatti guyyaa akka har'aa kana dhiisatiiti gaafa ajandaan hin jirre kaameraan haadha faata irraa dhabameen beeku. Ni galee wayita isiin attifattuu fi wayita isiin waan barbaade taatu hunda waraaba jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu wanni irra isin deebi'an hin jiru. Dubbiin akka isin yaaddan sanii miti wanni isin barbaaddan wanni akka isin kaleessa dheengadda burcaa turtan iyyaa irraa turtan suni hin dhabamee hin argamne isinillee sa'aatii isinii qabne sa'a 24 dabarsitanii homaa waan ragaa qabu nutti fiduu diddanii haatillee gabbaate waan dhugaa jiru lafa keette akka wanni kun hin jirrellee kanarrallee qulqulluu taate akka wanni isii mufachiisee yookiin isii aarsee miira keessa isii galchee hanga san isii bochisellee waan biraa akka taate dubbatteetiin jirti. Kanaafuu hundumti keessanuu warroonni isii jaalattanii isiif jecha cinqamaatiin turtanii wanti garaagaraa wanni kun sila dhugumamoo soba jettanii namni hedduun rifataatiin hin turtan baga rabbiin isin gammachiise. Warri immoo waan san godhuudhaaf gartee ganama galgala capheensa haadha faaxee tana isin gubee akka waan isiin gartee ayirra jiraachuun lubbuun jiraachuun isii kun isinitti hadhaa'ee isin jedhe deebiteetti jirti gara jala isin ayirraa inuu baddeenu hin duuti haati faatee of ajjeefti jettanii gammachuun eegaa turtanii amma garuu immoo wanni gootan hin jiru kunoo isinitti deebiteetti jirti waan ta'eef warroonni gartee haati faatee of ajjeeftee of ajjeesuu deemti jettan suni dhaqaatii bakka isii of ajjeesaa aanjayyuu ijaan arguun barbaadda waan ta'eef. Kanaafuu har'arraa kaatee haati faatee akkuma duraaniitti gorsitee isin tafsiiftee isin kofalchiiftee asitti gartee rakkataa qarqaartee isin bashannansiiftee asirraa buuti wanni gartee sammuu isii jeequu fi waan akkasii ka gartee dogongoraan akka tasaa taatee miira keessa galtee miidiyaa kanarratti akka sanbootti illee kanaafuu hunda isiituyyuu dhiifama jettee hin jirtiiti isilleen dogongoraan osoo itti yaadii wanni sun taa'ame namni kamuu miira keessa hin gala namni miira keessa hin galle hin jiru namni kamuu rakkataa yookiin immoo wanni wayii ta'ee irratti gartee miira ofii ibsachuu irra hedduun miira ofii irratti ibsatan jechuudha namoonni hedduu yoo haati irraa du'a yoo abbaan irraa du'anu garuu haati faatee dogongora taatee waan sana akka san asirra baateetiin dubbatteetiin waan dhufte. Kanaafuyyuu hundi keessanuyyuu ulfaadhaa galatooma warri isii qayitanillee warri isii faarsitanillee warri isii bira dhaabbattanillee wanni takkaa'u hin jiru galaa isiniin jechuu barbaannetti. Yaa kanuma namni dubbachuu barbaadan carraa isiniin kennu yoo jiraate carraa isinii kennuu ni danda'a. As keessa yoo jiraattanii haadha faateeti yaa akkuma jedhanii rikoordii barbaanneetuma laalla amma waan ta'e animmaa bas haadha faate dhibba amana yoo wanti kun dhugaa ta'ee gabbaa'e ani sooshaal miidiyaa kana haadha faateetiif sababa isin waan kana taatee dhugaa ta'e sooshaal miidiyaa kanneen mara diliitii godhee mana gala jedhe bas dhugaa si amanuu irraa jechuun kaka'e jechuu wanti hin fakkaatu iyyuu hin fakkaatu isiin oromoo akkanaa nama gorsaa oolte akkanaa hin gootu isiin kana taa'ee taateetti jennaan tiktokii akkana jaalanneerra oollu kanaaf hunduma bakka diliitii godhetu biraa gala jedhan dhugaa rabbii. Maali kunin amantaa sirraa qabnu jabeen ati jabduu akka taate waan beekuuf. Dabadhooti yaalaali ani yookaan ani nama taraa akkasiisanillee miti nama taraa akkasiisanii waliin reeleeshinii eegalee taraa akkasiisanii waliin illee jiraatu miti namoonni hagadhaa karaa keessatti nan itti dhiyaadhee waliin haasaa yoo jiraate namoota qubaallaa akka yaman nama qubaallaa akkamanii waliin haasaa. Namoonni sunniin kanan keessaan itti dhiyaadhee waliin haasa'ee keessaan itti dhiyaadhee waliin kolfammoo namoota abbaa ofiitii kabajaa qaban ganda ofiitii kabajaa qaban eenyummaa haasuma noormaaliyyuu wanni biraa hafee jechuudha. Malee ta'e maafi dhiiruma taatee dharraafattee yookaan immoo dhiiruma taatee surree hidhattee yookaan immoo dhiiruma taatee waa asirraa ababaa darbitii waa asirraa wannu jejjedhaa deemtii wanni akkasii kitaabni akkasii osoo na bane waggaa 4 dura 5 dura 6 dura 7 dura na dursa na bana jechuudha. Anadhaa kalee miti 2020 irraa qabee 2019 irraa qabee tiktokii fayyadamu 2019 irraa qabee haga hadhaa jiraa jechuudha. Haga hadhaa osoo nama lallaaqata garanaa kama dhufee waliin haizoo welcome jedhu taateeti qaatan kuta qaata na kuchisiisan qaata dhiiraa miti dubartiin na kuchisiisa. Dubartii ammallee dubartii kan kufiitii kee barbaadu oh my god. Dhiiraa miti dubartiitu na kuchisiisa laala dubartiitu asirraa na kuchisiisa. Natii kana ta'ee fi warri isin harka jiru ammoo akkuma isin harka jirutti obsaati shaayii raddafifadhaa isiniin jedha waan biraan jedhuun. Isin harka jiraatte shaayii raddafifadhaa thank you naan jedhaati waan biraa isiniin jechuun fedha. Haadha faatee osoo usmiin hin deemne dubbadhaa. Akka aaree soddaan kenna baanu kan jiru jechuudha manni illee deeme malee bakka miira keessan galleef jallisee
warra galataa san keessaa nu hambisuun akka sabaatitti nutti dhagahamee jira. Akka gandaatitti immoo obsinee jirra waan goonu hin qabnu. Maaliif nuti warra liivii gubbaa seenee jechuudha.